Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitii keessatti maqaa filannoon doorsisni uummata irratti raawwatamaa jira jechuun jiraattonni himan. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Finfinnee dabalatee kutaalee bulchiinsa magaalaa Shaggar Siitii keessatti maqaa filannoo bara 2026 caamsaa dhufu gaggeeffamuuf jiraattonni naannichaa doorsifamaa jiraachuu namoonni maqaan isaanii ifa baasuun barbaanne arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Akka isaanii keessatti torbanoota darban keessaa sochii morna PP fi paartii sirnichi fedhu babal'achuun hawaasa naannichaa irratti dhiibbaa fi sodaa uumuun himamee jira. Jiraattonni akka jedhanitti tibbana waltajjii adda addaa qopheessuun hawaasni paartii badhaadhinaa filachuuf of qopheessuu qaba jechuun barsiifamaa jira. Waltajjiiwwan kunneen keessattis filannoo bilisaa fi walqixxummaa paartiilee siyaasaa irratti mariin bal'aan hin taasifamu jechuun himu. Isaan keessaa gariin akka jedhanitti waltajjiiwwan kunneen miidhaa fi komii hawaasa irraa ka'uu ukkaamsuu fi paartii mootummaa deeggaru qofa jajjabeessuuf akka oolan ibsu. Jiraattonni tokko akka dubbatanitti paartiilee siyaasaa birootti hirmaachuun yookiis isaanin deeggaruun akka hin danda'amne doorsifamuu isaanii himu. Haala kanaan namoonni tokko hojii mootummaa, tajaajila mootummaa fi faayidaa hawaasummaa akka dhabaniif sodaatanii yaada isaanii ifatti ibsuu akka hin dandeenye dubbatu. Namoonni odeeffannoo isaanii qoodan keessaa gariin akka jedhanitti mootummaan naannoo fi qaamoleen nageenyaa sochii jiraattotaa hordofaa jiraachuu himu. Namoota ilaalcha wabootumsuu shakkan hordofuun gaaffii fi qorannoo adda addaa taasisaa jiraachuu isaanii eeru. Haalli kun hawaasa keessatti sodaa fi shakkii uumaa jiraachuu dubbatu. Dabalataanis sochiin paartiilee siyaasaa biroo naannichatti daangeffamaa jiraachuu jiraattonni himan. Waltajjiiwwan marii, walgahii fi hojii mootummaa alaa gaggeessuun rakkisaa ta'aa jiraachuu ibsu. Kun ammoo filannoo keessatti dorgommii paartiilee siyaasaa walqixxummaa irratti gaaffii kaasa jechuun yaada isaanii ibsu. Aanaa meettaatti saamichaa fi hidhaan ergamtoota bilxiqinnaan hawaasa irratti raawwatamu cimee itti fufe. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Baar Argee aanaa meettaa araddaa waldaa gammachuu keessatti ergamtoonni ajaja mootummaa garboonfataa bilxiqinnaan bobbaafamanii saamichaa fi hanna hojii idilee isaanii godhatan torban darberraa eegaluun maqaa deeggarsa raayyaa ittisa empaayaratti fidaa jedhuun dirqamsiisanii qarshii 1,000 guuruu itti fufanii jiraachuun jiraattonni aradichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Namoota harkaa gara afaanii jiraachuuf illee rakkatan kanneen waan fidanii kaffalan dhaban irratti yakka mirga namoomaa raawwachaa kan jiran jaleewwan bilxiqinnaa bitootessa 3 2026 qonnaan bultoota Ibraahim Alii, Ammee Adam, Kadir Ahmed, Kadir Hasan jedhamanii fi kanneen biroo hedduu ta'an kaffaltii kennuu diddan ergama qaama biraa qabdu jechuun qabaniidhaatti darbachuun beekamee jira. Aradduma kana irraa namoonni hedduu waan kaffalan dhabuun qe'ee isaanii irraa baqachaa kan jiran ta'uu sababa kanaan qonnaan bultoonni qe'ee irraa baqatan Ramadaan Jibriil, Arsii Yuusufee, Ammee Umaree, Jamaal Yuusufee fi kanneen biroo danuu ta'uu jiraattonni araddichaa itti dabaluun eeranii jiru. Guutummaa Oromiyaa cufa keessatti hawaasa qaala'insa jireenyaa fi kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne guyyaa guyyaan jaleewwan sirnichaa gaafataniin rakkoon diinagdee hamaa hawaasa Oromoo kan mudate yoo ta'u namoonni kaffaltii gaafataman dhaban immoo maqaan adda addaa itti baafamee hidhaatti darbatamuun, saamamuun, qeerraa ari'amuun, ajjeefamuu fi reebichaan qaama irrachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Horroo Bulluqitti jaleewwan bilxiqinnaa hawaasa irraa ibsaa balleessaa jiraachuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq ganda guddinaa Abuunaa jedhamurraa jaleewwan bilxiqinnaa afaaniin qofa maqaa bu'uuraalee misoomaa faarsaa oolan jiraattota irraa ibsaa balleessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraattonni gandichaa rakkoo isaanii qaamolee bilxiqinnaatti hoggaa iyyatan waraana bilisummaa Oromootu chaarjiitti guuttataa hanga isin waboo of keessaa baaftanitti ibsaan isiniif hin deebi'u jechuun kan irraa balleessan ta'uu ifoomsan. Ibsaa duraan ifaa fi turetti baatii tokkoon namni tokko qarshii 100 kennaa kan turan yoo ta'u amma ammoo shira ergamtoonni bilxiqinnaa dabaan xaxaniin ergarraa citee ji'oota 4 kan lakkoofsise ta'uu ibsanii jiru. Lukkeeleen bilxiqinnaa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti maqaa bu'uuraalee misoomaa da'oo godhachuun gibira humnaan olii hawaasa irraa guuruu malee bu'aa qabatamaa tokkollee ifatti buusanii argamsiisaa jiran kan hin qabne yoo ta'u sababa adda addaa waboo waliin wal qabsiisanii bishaan dhugaatii, ibsaa, mana yaalaa, mana barumsaa, riqichaa fi kanneen biroo irraa kutaa jiru. Aanaa Saasiggaa gandoota baadiyyaa garaa garaa keessatti tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa dargaggoota jumlaan gara mooraa waraanaatti guuraa jiraachuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaal Amartii Oromoo
Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa gandoota kanneen akka Odaa Guddinaa Tsigee fi kanneen biroo hedduu keessatti bitootessa 5,2026 waraanni murna maafiyaa PP dargaggoota dirqamaan qabuun gara mooraa waraanaatti guuraa turu. Jiraattonni arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko tokko ifoomsan. Akka jiraattonni aanichaa jedhanitti murna bilxiginnaaf gochi akkanaa haaraa akka hin taanee fi irra deddeebiidhaan keessattuu bakka walitti qabama namoota guyyaa gabaa fi mana amantaa yeroo galan daandii irraa butuun faana balleessuun baratamaa ta'uu himuun tibbanas dargaggoota hammaaf maqaan isaanii guutuun nun qaqqabin jiru hedduu dirqamaan qabanii deemuu addeessaniiru. Tibba darbee aanichuma magaalaa Angar keessatti guyyaa gabaa sanbatarraa dirqamaan namoota baay'inni isaanii 250 ol ta'an qabanii konkolaataa sadeen gara mooraa waraanaatti guuraa turuu isiniif gabaasne turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u lola isaan hin ilaallannetti dargaggootaa fi jaarrolee humna hin qabne dabalatee humnaan dhiibee itti galchuun adda waraanaatti ergee ficcisiisuun umurii aangoo isaaniif akka tooftaatti fayyadamuun lafee ilmaan haadha hiyyeessaa riqicha taasifachuuf bilxiginnaan hojjechaa jiraachuun ni beekama. Ameerikaan waraana Iraan irratti fufee jiruun hojjettoonni imbaasii Saawud Arabiyaa keessaa akka baay'oo ajajju. Iraan erga hoogganaan olaanaa filatameen booda misaayila jalqabaa Israa'el irratti dhukaasuun miidiyaaleen mootummaa ibsan. Guutuu gabaasichaaf jaalamansiis kaayyoo. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi balaan nageenya naannichatti dabalaa dhufuun wal qabate hojjettoonni mootummaa Ameerikaa yeroo hatattamaa hin taanee fi maatii hojjettoota mootummaa Ameerikaa Saawud Arabiyaa akka gadhiisan ajajeera jedheera. Ibsa gabaabaa dilbata kaleessaa kenneen kun kan fudhatame tarkaanfii of eeggannoo nageenya lammiilee Ameerikaa fi hojjettoota dippiloomaasii mirkaneessuuf kan kaayyeeffate ta'uu ibsee jira. Biirichi waa'ee balaa addaa ajaja kana kakaasee bal'inaan kan hin ibsine yoo ta'u tarkaanfiin kun kan fudhatame yeroo wal dhabdeen waraanaa fi nageenya guutuu naannicha keessatti cimee jirutti. Haala fakkaataa keessatti US yeroo baay'ee biyyoota balaa nageenyaa mudachuu danda'u keessatti hojjettoota barbaachisoo hin taane hir'isuun ergamoonni isheetti fufiinsaan akka hojjetan mirkaneessuuf hojjettoota dippiloomaasii ijoo ta'an eegdi. Kaleessa Saawud Arabiyaan pirojektiin bulchiinsa Alkaarji keessatti bu'uun namoonni 2 du'uu fi 12 madaa'uu ibsitee jirti. Ameerikaa fi Israa'el gurraandhala 28 haleellaa guddaa hoogganaa olaanaa biyyattii Ali Khamenei ajjeese erga raawwataniin booda Iraan gatii baasuuf dhaaddatteetti. Pireezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyan sanbata darbee haleellaa raawwataniif biyyoota olaa dhiifama gaafatan. Boodarra garuu mootummoonni kunneen Iraan haleeluuf yoo itti fayyadaman Iraan deebii kennuuf dirqamte jedhan. Iraan erga hoogganaan olaanaa biyyattii haaraa Mojtaba Khamenei muudamanii booda misaayila haaloo ba'uu ishee jalqabaa gara Israa'elitti dhukaasuu ishee piroodkaastiin mootummaa IRIB beeksiseera. Iraan Mojtaba Khamenei jalatti misaayila dalga jalqabaa gara naannoo qabametti dhukaaste jechuun IRIB chaanaalii telegiraamii isaa irratti ibsee jira. Waboon aanaa Saasiggaa keessatti tiksitoota barcuma Abiy Ahimad 14 harkaan qabe. Reefi gaachanni sabaa leencichi ija barbadaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo har'a bitootessa 9 ganamaan godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda gammannee bakka addaa gabaa sanbataa jedhamu keessatti barii barraaqaan mooraa diinaatiin cabsee seenuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun hedduu yoo ajjeesu gariin madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota bilxiginnaa hojii filannoo PP deggeruu fi uummataan maaliif bilxiginnaa hin deggertan jedhanii dararaa turanirraa 14 jiraatti harkaan qabu ajajaa waraana bilisummaa Oromoonichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Haaluma kanaanis gama meeshaatiin kilaashii KM17 meeshaa booddeettafaa 2 fi rasaasa gosa garaagaraa akkasumas hidhannoo fi qophiilee hedduu booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuus ibseera. Murni bilxiginnaa uummata nagaa dhimma siyaasaa keessaa quba hin qabne humnaan qabee akka ittisaatitti fayyadamuun aarsaa godhatee taayitaa isaa tikfachuuf bobbaasuun kana maleeffate yoo ta'u namootni fedhii fi dandeettii malee hojii kanatti bobba'an torbanoota darban keessa lola gooticha waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin loltoonni 500 ol Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti ajjeefamuun meeshaa dhibbootaan waraana bilisummaa Oromootti kennuun ni beekama. Lolli guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru haga Oromiyaa fi Oromoon bilisoomutti itti fufa. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Oromiyaan
dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti. Injifannoon uummata Oromoof. Abdii fi wanteen sabaa waboon Arsii ba'aa aanaa roobee diidaa keessatti loltoota biltsiginnaa du'aa fi madoon adabe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo. Waboon zoonii kibba baha Oromiyaa godina Arsii ba'aa aanaa roobee diidaa magaalaa Jeenaa ganda duwwaa tokko keessatti kaleessa bitootessa 8/2026 halkan qubsuma isheetti marsee loltoota biltsiginnaa aleeluudhaan tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gootichi tarkaanfii fudhate kanaan loltoota faashistii biltsiginnaa irraa 9 ajjeese 10 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuun kanneen haftee olii fi gadi faffacaasee qubsuma ishee irraa buqqisee jira. Loltoonni biltsiginnaa hedduun tarkaanfii akka bakakkaa leencicha Abdii Sabaan irratti fudhatame kana baaraguun meeshaalee waraanaa isaanii kan gaggatan yoo ta'u gariin ammoo fiiganii allayyaatti of darbachuudhaan miidhaan qaamaa ulfaataan irra ga'ee hojiin ala ta'uun isaanii addeeffameera. Tarkaanfii jajjabee Abdiin Sabaa waboon tiksitoota sirna Abashaa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Waraanni faashistii PP aanaa Anfilloo ganda Yaareer keessatti wal rukutuudhaan wal ajjeesanii yoo madeessan PP'n bakkicharraa niitoorkii balleesse. Loltoonni barcuma Abiyyi Ahmed akka tiksaniif humnaan maatii isaanii biraa qabamanii baadiyyaa fi gammoojjii Oromiyaa keessa bobbaafamanii akka qe'ee isaanii irratti dhukaasan taasifaman. Hojii lola biltsiginnaan irratti bobbaase nufuun keessaa baduu fi harka kennachuu irra darbanii achumatti walitti dhukaasuu jalqabanii jiru. Haala kanaanis har'a bitootessa 9/2026 waaree booda toora sa'a 8 irratti godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yaareer bakka addaa Qaajjii jedhamutti loltoonni biltsiginnaa buufata waraanaa Garjeedaarraa dhufanii fi kanneen ashiirraa dhufan walitti dhukaasuudhaan loltoonni 5 du'uu fi 4 madaa'uun baramee jira. Loltoonni kun saalaa qanaa booda dhukaasa kan walirratti banan yoo ta'u dhukaasa kanas warri mooraa Garjeedaarraa dhufan dursanii tabba qabachuudhaan warra ashiirraa dhufanii darbaa jiran irratti dhukaasuu jiraattonni naannoo yeroo dhukaasni kun eegalee dhagaan himanii jiru. Dhukaasni isaan walirratti banan kun dogoggora moo maalidha jedhamee jiraattota naannoo yoo gaafatamu lakki wal dhabanii beekaa walirratti dhukaasan kan jedhan yoo ta'u caasaan murna biltsiginnaa magaalaa Muggiis gocha kana dhaga'uudhaan ajajni magaalicharra ture aaraa turuu fi durumayyuu wal dhabanii beekaa wal eeggatanii wal dhukaasan jechuun nuffii lolaa fi mufiin isaan gidduu jiraachuu ibse. Loltoota ashiirraa 3 du'uu fi kan madaanis jiraachuu himuun bifa kanaan walitti hin dhukaasne malee guyyaa guyyaan wal ajjeesaa oolu jedhe. Sababa wal dhabdee kanaan lola geggeeffame kasaaraa namaa fi qabeenya walirraan ga'aniin booda oduun kun akka hin babal'anneef niitoorkii balleessuun baramee jira. Loltoonni biltsiginnaa magaalaa Garjeedaa ashii fi muggiirraa guyyoota muraasa dura bobbaafamuudhaan hawaasa dararaa kan jiran yoo ta'u naannicharraa torban tokko keessatti har'aan marsaa lammaffaa tajaajila bilbilaa kutanii jiru. Gareen faashistii PP ilmaan haadha hiyyeessaa bobbaasee abjuun haadha Abiyyi Ahmed akka dhugoomuuf loltoota dirree waraanaatti ofee ofiinis akka wal ajjeesan lola waraana bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo keessatti akka du'an gochuudhaan baatii 6 keessatti qofa loltoonni isaa 42,000 ol akka dhabaman gabaasaaleen ba'an ni addeessu.